Multan guyyaan irraa qibxata hagayya 31 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 25 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Gumeen mirga namoomaa Itoophiyaa naannolee bulchiinsa Oromiyaa, Amaara, Affaar, Tigraay fi Sumaalee keessatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamaa jira jedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko akka ibsanitti qaala'insi jireenyaa amma mul'achaa jiru yaaddessaadha jedhan. Torban jimaata darbee irraa kaasee yaadannoo seenaa tiyaatira Itoophiyaa waggaa 100ffaa ilaalchisuun tiyaatirowwan adda addaa magaalaa Finfinnee keessatti agarsiifamaa jiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Fulbaana 24 bara 2004 mootummaa haaraan kan hundeeffamu ta'uu manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ibsee jira. Kanaafis bifa ammayyaan gaggeessuuf akka danda'amutti maanuwaalii yookaan qajeelfamni gargaaru qophaa'uusaa beeksise. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaddasee Caafoo qophii kanaaf gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen ibsa kan kennan yoo ta'u akka heera biyyattiitti dhuma baatii fulbaanaa guyyaa wiixataa jiru irratti kun gaggeeffama jedhaniiru. Waxabajjii 14 bara 2013 filannoo gaggeeffame irraa bayii filannoo argame irratti hundaa'uun haalli itti gaggeeffamu deemsi seeraa akka jirus ibsaniiru. Kanaan cinattis manni marii kun akkaataa hojii gaggeeffamu bifa ammayyaan akka qabaatu gochuuf akkaataa itti hojiirra oolchanis qophaa'uunsaa ibsamee jira. Gama kaaniin manni maree kun sirna hordoffiif to'annaa bifa ammayyaa kan qabaatu gochuuf caasaan dandeessisu qophaa'uusaa ibsee jira. Kanaafis qiyyaafannaa mootummaa adda ka baase sirni jabaa fi to'annaa jabaa qabu akka hojiirra oolu dubbataniiru. Seena qabeessa kan ta'e bataskaana madaaniyaalamii kan Cacahootti argamu hidhattoonni TPLF kaleessa galgala meeshaa waraanaa guddaan daddabalanii dhukaasuun balaa irraan ga'uu isaanii bulchaan waldattii yookaan dabri sanaa ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa shororkeessaa jechuun kan ramadee Hiwaatiin kan hooggananii fi humnootii Tigraay jechuun kan of waamaniif dubbi himaa kan ta'an torban kana ibsa kennaniin hidhattoonni isaanii hambaa seenaa irratti miidhaa kan hin geessifne ta'uu dubbatan jechuudhaan gabaafamuusa Asteer Misgaanaaw Baahaddaar irraa gabaastee jirti. Weerarri dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaan Itoophiyaa keessatti ka'aa akka jiru mallattoon agarsiisan jiru jechuudhaan Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa akka biyyattii beeksisee jira. Vaayirasiin bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabasaa dhiyeenyatti mirkaneessinaa jedha dhaabbati kun. Lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 22 ta'anii fi baatilee dhufan 6 keessatti tallaalii farra dhukkuba COVID-19 waliin ga'uudhaaf hojjetamaa akka jiru ta'uun ibsameera. Baatilee darban 6 as kanneen dhukkuba COVID-19 qabaman lakkoofsaan gadi bu'uun dagannaa hordofsiiseen lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabaluuf sababaa tokko ta'uun ibsameera. Dhukkubicha to'achuuf qajeelfamni bahe cabuun dhaabbattoonni dhukkubicha to'achuuf yookaan ittisuuf yaaliin taasisan gada deemaa buluun sababaalee kabiroo dhukkubicha hammeesse ta'eera. Walgahii ayyaaneffannaa dorgommii ispoortii biyyattii keessatti gaggeeffaman dhukkubi COVID-19 kan hin jirre hanga fakkaatutti gaggeeffamuunis sababaa biraati jedhameera. COVID-19 baatii 6 dura carraan qabamuuf jiru parsantii 1.6 ka ture yoo ta'u torban kana keessa garuu giddugaleessaan gara parsantii 16.5tti guddachuusaa torba dura namoonni 180 gara kutaa wal'aansa fayyaa hordoffii jabaa ka seenan yoo ta'u lakkoofsi kun yeroo ammaa ammoo gara namoota 602tti wal'aansaaf galmaa'uun ibsameera. Dhukkubi kun hammaachuu fi lubbuu galaafachuunsaas dabalaa akka jiru torbanneen torba dura kan COVID-19 qabaman namoota 487 ka turan yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsi kun gara 10,058 ga'uun ibsameera.
Kanaaf jecha malattisaa dhukkuba COVID-19 jedhamee tarreeffame mara uummanni hojiirra oolchuutti akka jajjabaatuuf gaafatamuusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman humnootiin biyyoota alaa Afgaanistaan keessaa ba'uu isaanii Taalibaan har'a kan kabaje yoo ta'u kunis weerartootaaf barumsa ta'a jedhee jira. Garuu Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaa kanneen biroo waliin hariiroo gaarii qabaachuu akka fedhu dubbateera. Dubbii himaa olaanaan ka Taalibaan Zaabi'ullaa Mujaahid dirree xayyaaraa Kaabul bakka xayyaarri irraa furguggifamu irratti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootiin Ameerikaan hoogganaman ba'uun injifannoo hunda keenyaa waan ta'eef Afgaanistaan baga gammaddee jedhan. Garuu Taalibaan attamiin biyyattii bulchuuf akka jiru yaada xiqqoo kennan. Garee humnootii Baadrii jedhamaniin kan marfamanii ibsa kennaa turan dubbii himaan olaanaa kan Taalibaan kun lammiiwwan Afgaanistaan garmalee hin sodaachisinaa jechuudhaan humnootii achi turanitti dubbataniiru. Uummata Afgaanistaan haala naamusaa fi gaariin keessummeessaa uummanni argachuu kan qabus kanaattiin jedhan. Kana malees isin tajaajiltoota uummataa ta'uu keessan yaadachuudhaan uummata keessan irratti humna jabaa hin gargaaraminaa jedhanii jiran. Gama kaaniin dirreen xayyaaraa balalii xayyaaraa kan imaltootaa hanga danda'ametti hatattamaan akka jalqabu Taalibaan waadaa seenee jira. Ta'us garuu caasaaleen dirree xayyaaraa hangi tokko yeroo Taalibaan magaalaa Kaabul to'atee guyyoota duraa keessa miidhamaniiru. Kunis Taalibaan dhufuusaa lammiiwwan Afgaanistaan kuma hedduu rifatanii dirree xayyaaraa seenuuf akkasumas ba'uuf yaalii godhaniin ta'uun ibsameera. Humnootii Yuunaayitid Isteets warri dhumaa akka Pireezidaant Baayiden jedhan sanatti hagayya 31 utuu hin ga'in guyyaa tokko dursanii gamasii ba'an. Loltoonni Yuunaayitid Isteets warri dhumaa kaleessa Afgaanistaan keessaa gadhiisanii ega ba'anii akkasumas duulli waraanaa waggaa 2 gaggeeffamaa ture xumura argatee Taalibaan aangoo qabatee booda Pireezidaant Joo Baayiden har'a uummata Ameerikaaf haasawaa dhageessisuuf jiru. Pireezidaant Baayiden ibsa gabaabaa wixata kaleessaa kennaniin humnootii Yuunaayitid Isteets hagayya 31 booda Afgaanistaan keessa akka hin turre maaliif akka murteessan ibsuuf jiru. Pireezidaant Baayidenii fi miseensonni bulchiinsa isaanii torbanneeniif yoo waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessa yeroo dabalataaf turuu danda'e jechuudhaan mari'ataa turan. Lammiiwwan Ameerikaaf kan Afgaanistaan hedduminaan gamasii baasuun sodaa nageenyaa qabatamaa jiruun kana gochuun bu'aa fi miidhaan ni dhaqqabsiisu irratti dubbataa turan. Yuunaayitid Isteets loltoota ishee Afgaanistaan keessaa eega baaftee booda Taalibaan dirree xayyaaraa Kaabul to'atee jira. Hoogganaan waaltaa ajaja waraanaa kan giddugaleessaa Jeneraal Frank Makenzie imaltuu Yuunaayitid Isteets waggaa 2 Afgaanistaan keessaa qabaataa turte. Xumuramuusaa walakkeessa halkanii wiixata kaleessaa akka lakkoofsa Taalibaanitti dhaqqabuuf daqiiqaan tokko lafa hafeetti innaa xayyaarri loltoota isaanii dhumaa fe'e ka'an ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets michoonnii fi waltaatonni ishee siviilota 123 Afgaanistaan keessaa baasuun akkasumas gatiin duula waraanaa kan waggootii 2 lubbuu miseensota waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif siviilota 2461 nu gaafatee jedhan Jeneraal Makenziin. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets akkasumas ka biyya alaa lammiiwwan Afgaanistaan kanneen balaaf saaxilaman gamasii baasuuf gargaarsi godhamu michoota kan ta'an Kaanaadaa, Faransaay, Xaaliyaanii, Jaappaanii, Yuunaayitid Kingdom, Tarkii, Qaataar, Gamtaa Awurooppaa fi Neetoon qindoominaan itti fufuu jedhan. Embasiin Yuunaayitid Isteets Kaabul keessaa iddoo sanatti hojii isaa dhaabee waajjira isaa gara Doohaa Qaataaritti jijjiiruu isaa beeksisee jira. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen Afgaanistaan keessaa ba'uu barbaadaniif Taalibaan nagaan akka ba'an akka taasisu gaaffii dhiyaate raggaasisee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaaf karaa saaquun mirga dhala namaa kabajuun shororkeessummaa dura akka dhaabbataniif murtii darbe golli nagaa eegumsaa raggaasisee jira. Hayyoonni saayinsii kan Afrikaa kibbaa gosa vaayirasii bifa jijjiirrateef dhukkuba COVID-19 fidu haaraa argachuu isaanii beeksisan. Dhaabbati dhukkuboota daddarboo kan Afrikaa kibbaa wiixata kaleessaa akka labsetti qorannaa haaraa gaggeeffameen gosni vaayirasii bifa jijjiirrate haaraan C12 jedhamuun moggaafame kun baatii caamsaa bara kanaa jalqabee argame. Kana booda biyyootii 7 kan Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa fi kutaa Paasifik gama kibbaa kan Ooshiyaaniyaa keessatti faca'e.
Vaayirasii haaraan kun amala vaayirasoota bifa jijjiirratee kanneen biroo kan qabu yoo ta'u caalaatti daddarbuu fi humna qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabsuun beekama. Qorannaan kun haga ammaatti kan hin maxxanfamnee fi xiinxalaa baratamaan kan irratti hin gaggeeffamne ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa itti aanutti isin dabarsa. Gumiin mirga namoomaa Itiyoophiyaa naannolee bulchiinsa Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Tigraay fi Sumaalee keessatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatameera jechuudhaan akka mul'ise gabaasni Addis Tekkolee ibseera. Gabaasni gumichaa jalqaba irratti kan ilaale haala naannoo Oromiyaa yommuu ta'u, sarbiinsa mirga namoomaa zoonii Wallaggaa Bahaa keessatti raawwatameera jedhee irratti xiyyeeffateera. Itti gaafatamaan waajjira gumichaa obbo Daaniirgaa akka ibsanitti zoonicha keessatti adoolessa 29 fi hagayya 12 bara 2013 tarkaanfii fudhatameen lubbuu namaatii fi qabeenya irratti badiinsi raawwatameera. ምስራቅ ወለጋ ዞን በቂሊንጦ አቦ ቀበሌ ሐምሌ 29 2013 ዓ.ም በሸኔ ታጣቂዎች ነው በርካታ ንጹሃን ዜጎች ማንነት ዞኒ ወለጋ ባሃ ገንደ ቂልጡ አቦ ጀዳሙቲ adoolessa 29 bara 2013 hidhattoota shaneetiin eenyummaa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa akka badu taasifameera. Bakkeewwan biroo keessattis lammiilee Amaaraa irratti xiyyeeffachuudhaan manoottan gubuun namoottan ajjeesuun qe'ee isaanii irraa buqqisuu dabalatee gochi suukanneessaa ta'e raawwatameera. Karaa biraatiin hagayya 12 bara 2013 zoonii Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti namoonni lammiilee Amaaraa ta'anii 300 ol haala suukanneessaadhaan ajjeefamaniiru. Namoonni 100 qaama isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Namoonni 90,000 ol ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhan. Gabaasni gumii kanaa miidhaan kun kan irra ga'e dhalattoota saba Amaaraa qofaa isa jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa hin fudhatu. Torban darbe sagalee Ameerikaatti kan dubbatan itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa haleellaan raawwatamuu isaa ibsanii kan miidhaan irra ga'e garuu dhalattoota Amaaraa qofa akka hin taane dubbataniiru. Gumiin mirga namoomaa Itiyoophiyaa miidhaa geessisaniiru kan jedhee himate dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanuudha. Dhimma kana irratti dhaabichi deebiin inni kenne jiraachuu baatus dhiyeenya kana adda bilisummaa saba Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa uummachuu isaaniitiin wal qabatee hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa miidiyaatti yemmuu himan dhaabni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun isaanii hin yaadatamu. Ibsi gumii mirga namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti miidhaa qaqqabeera jedhe keessatti hidhattoonni adda bilisa baasaa saba Tigraay haleellaa bakka adda addaatti raawwataniin namoonni hedduun du'uu isaaniitii fi jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibseera. አማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ከትግራይ ክልል አጎራባች በሆኑ አካባቢዎች ላይ ሰፊ የሆነ ጥቃት ተፈጽሟል። Naannoo Amaaraa keessatti keessumaa bakkeewwan naannoo Tigraayin waldaangessan keessatti haleellaa meeshaa waraanaa ulfaataa ta'an dabalatee namoota nagaa irratti raawwatameen daa'imman, dubartootaa fi maanguddoota irratti miidhaan nama suukanneessu qaqqabeera. Fakkeenyaaf magaalaa Dabra-Taaboor keessatti hagayya 13 bara 2013 hidhattoonni TPLF meeshaa waraanaa ulfaataa dhukaasanii namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwataniiru jedhan. Achuma naannoo Amaaraa keessatti hiwaatii fi odeeffannoo kennitu jechuudhaan tarkaanfiin murtoo daboodhaan namoota irratti fudhatame akka balaaleffatamuu qabu ibsi kun gaafateera. Naannoo Affaar bakka Galiikoomaa jedhamu keessattis miidhaan qaqqabe gabaasa kana keessatti ibsameera. ከቀያቸው ተፈናቅለው በጋሊኮማ ጤና ጣቢያና ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ የነበሩ ዜጎች ሰበባ ወልወራንሳቲን ጅሬኛ ኢሳኒ irraa buqqa'anii buufata fayyaa Gaalikoomee keessa namoottan turan hedduu irratti haleellaa raawwatameen haala nama gaddisiisuun namoonni hedduun miidhamaniiru jedhan. Haala wal qabateen bakkeewwan naannoleen Affaarii fi Sumaalee irratti wal falmaa jiran gandoottan sadii keessaa magaalaa Gadaamaayituu keessatti miidhaa qaqqabeessi gabaasni kun ibseera. በሶማሌ ክልል እንግዲህ ከአፋር ክልል ከገዳማይቱ ከተማ በደረሰባቸው ጥቃት በርካታ ዜጎች magaalaa Gadaamaayituutti haleellaa raawwatameen namoonni 188 ta'anii du'aniiru. Namoonni 88 immoo qaama isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhan. Naannoo Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa fi bilbilaa waan hin jirree fi
haala mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka hordofuu hin dandeenye kan ibse gumiin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli akkasii sarbiinsa mirga namoomaatii fi akka karaa banuu danda'u hime Tigraay keessatti ijoolleewwan waraana keessatti hirmaachisuudhaa fi akka dirqisiifaman odeeffannoo qabaachuu isaa beeksiseera. Sarbiinsi mirga namoomaa lubbuu dhala namaa isa ulfina qabeessa ta'e irratti waan raawwatamuuf eessattiyyuu haraawwatamu balaaleffatamuu qaba kan jedhe ibsi kun Itoophiyaa keessatti sarbiinsi mirga dhala namaa ija walqixa ta'een akka ilaalamaa hin jirre hubachiiseera. Dhumarrattis biyyattii keessatti akka nagaan bu'ee mirgi namaa akka kabaja argatuuf mootummaan abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa fi lammiileen hunduu waan isaan irraa eegamu akka gumaachan gumiin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafachuu isaa gabaasni Addis Chokkolee ibseera.